Sooma guddaa gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos torbee isa jalqabaa yookaan torbee tokkoffaa. Torban tokkoffaa zawarredee yookaan gadi bu'ee torban tokkoffaa kan ittiin manna amantaa keenya nu barsiistu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkootti ni amanna. Ameen. Zawarredee torbee jalqabaa sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos torbee tokkoffaa yookaan zawarredee yookaan gadi bu'ee kan jennu. Mata duree kana godhannee torbee kana maaliif akka ta'e hundumaa akka barsiisni mana amantaa keenya nu barsiisutti waliin caqasnee darbina. Ana wajjiniin tura. Waaqayyo hojjetee dubbisaa ifa nuu gochuun sooma dhiifamaa nuu gochuun kan araaraa nuu gochuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Mata duree zawarredee jalatti bifa barreeffamaatiin haala dubbisaatiin waliin ilaalla. Ana wajjiniin ta'a. Sooma guddaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos jedhu jalatti ilaalle. Soomiin guddaan kun of keessatti torbeewwan 8 kan qabu yoo ta'u guyyoota 55 soomama. Torbeewwan 8 kunniin hundis moggaasa mataa isaanii kan qaban yoo ta'u isaan kanneenis tartiibaan kan ilaallu ni ta'a gara fuulduraatti. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos maaliif guyyoota 40 soome? Tokko kakuu moofaa keessatti raajonni guyyaa 40 soomuu waan ta'eef guyyaa 40 soomanii raajii kan raajan yookaan raajii kan dubbatan waa'een isaa ta'uu ibsuufi. 2. Yeroo raajonni guyyaa 40 soomaniiru gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos otoo soomii kana guyyaa 40 gadi soome ni xiqqeesse yookaan ni hambise yoo guyyaa 40 caalchise soome ammoo ni caalchise jedhanii Hayyuudonni seera wangeelaa fi gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos hin fudhatanu jedhanii akka sababa hin kaasneefi. 3. Raajii Musee guyyaa 40 fi halkan 40 soome seera hooriitii hojjeteera. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoosis guyyaa 40 fi halkan 40 soomuun seera wangeelaa kan hojjetudha waan ta'eef. 4. Addaami mucummaa isaa guyyaa 40tti argatee fudhachiise waan tureef isaafis akka kaasaatti akka ta'uuf yookaan ibsuufi. Soomni guddaan gooftaan keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos guyyoota qidaamee fi sanbata jiran dabalatee akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tewaahidoo Itoophiyaatti guyyoota 55 kan soomamu yoo ta'u kunneen kan ta'eefis soomni itti dabaluun rakkoo waan hin qabneef. Akkasumas soomiin kun baay'inaan baatiiwwan yookaan ji'oota gurraandhalaa fi bitootessa keessa yeroo tokkos ji'a eebilaa yookaan itti dabalamuu ni jiraata. Guyyoonni kunniinis walumaa galatti hanga gaafa guyyoota du'aa ka'umsaa gooftaatti guyyoota 55dha. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos kan inni soome guyyoota 40 yoo ta'u nuti ammoo guyyoota 55 kan soomnuu fi guyyoota sanbataa 8 fi dilbata 7 soomii guyyaa guddaa kana keessa jiran walitti dabaluuni. Mata duree keenya har'aatti yeroo deebinus waa'ee torbee jalqabaa soomii guddaa kan ilaallu yoo ta'u torbeen jalqabaa sooma guddaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoos akka mana kiristaanaa qulqulleettii Ortodoksii Tewaahidoo Itoophiyaatti zawarredee jedhamuun beekama. Zawarredee torbee jalqabaa sooma guddaa. Dilbanni yookaan torbeen seensa jalqabaa sooma guddaa zawarredee jedhama. Akkasumas soomee hirqeel yookaan jedhamuudhaanis ni beekama. Zawarredee jechuun kan bu'e jechuudha. Waaqni nama tahee namnis waaqa ta'e jechuudha. Kunis gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos nu fayyisuu fi akkasumas jaalala isaa nuuf ibsuu fi samii irraa bu'ee
isa dubaroo Maariyamirraa foon keenya waloomuu isaan kan yaadatamu yookaan yaadachiisu samii irraa bu'ee haadha keenya qulqulleettii durbee Maariyamirraa dhalachuu isaa kan argisiisu kan yaadachiisuu fi kan itti dabalamu torbee jalqabaa sooma guddaati. Yohaannis boqonnaa 3:13. Soomii guddaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos Hirqaal mata duree jedhutti. Hirqaal Araaqiyaalis mootii Banaztiin ture bara 614tti. Torbeen kun sababii inni maqaa isaatiin itti waamameef yookaan moggaafameef bara sanatti warri Faras Yerusaalemii waraananii fannoo gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos booji'anii fudhatanii ture. Hirqileessi bara 628tti gara Farisitti duulee Kosorooniin injifatee fannoo gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos qabatee yeroo deebi'u fannoo sana inumatti ofii isaa baatee faras irraa kaasee hanga Yerusaalemitti kophee malee miila isaa duwwaa deemaa fiigee kiristaanota Yerusaalemitti kenne. Kiristaanonni Ephesii qopheessitoonnii fi luboonni Yerusaalem garmalee gammadanii waan tureefi waa'ee isaatiif jedhanii guyyaa 7 guutuu soomii fi kadhannaadhaan subaahee qabatanii ture. Soomii guddaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos waliin ta'ee waggaadhaan guyyaa 7 akka soomamu ajajan. Kanaafuu manni kiristaanaa keenya qulqulleettii Ortodoksii Tewaahidoo Itoophiyaan kana fudhachuudhaan hanga har'aatti ni soomama. Waaqayyo gooftaan bu'uura waadaa abbaa keenya Addaamiif galeen dhumni barichaa yeroo gahetti Waaqayyo ilma isaa ni erge. Galaatiyaa boqonnaa 4:4 akkuma jedhe qulqulluun Phaawulos Addaam isa badee barbaaduudhaaf abbaa isaa irraa osoo adda hin bahin samii irraa bu'ee isa guyyaatti yaadannudha. Sooma Tsigee. Soomiin kun guyyaa soomiin itti seenu torbee jalqabaa sooma guddaati waan ta'eef moggaasni Hirqaal jedhamus kennameeraafi. Waaqayyo gooftaan Addaamiif guyyaa 5 walakkaa booda dhala keerraa dhaladhee fannoo irratti fannifamee sin fayyisa jedhee waadaa galeefi. Seera uumamaa boqonnaa 3:15. Kunis waadaa Addaam jedhamee beekama. Bu'uura waadaawwan hundaati. Waadaawwan yookaan kakuuwwan lamaan kakuu moofaa fi kakuu haaraa abdii cimaadhaan kan walitti hidhe sansalata fayyinaa dheeraa barootaati. Addaamii fi haraarri kan bu'e abdiin abbootii raajota subaaheen luboota raawwachuu isaa kakuu yookaan waadaa Addaam masichi dhalachuun isaa kan itti himamu labsii jaalalaati. Nutis sooma guddaa kanaan wanta gaafanne wanta kadhanne hunda cubbuudhaan alatti akka nuuf tahuufi sooma kana sirriitti soomuu qabna. Guduunfaa guyyaa har'aatii fi waa'ee torbee tokkoffaa sooma guddaa gooftaa akka keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos zewerredee kan isiniif qabanne dhiyaanne kana fakkaata ture. Yeroo itti aanutti torbeewwan itti aananii jiran ni ilaalla. Waaqayyoof galanna ta'u. Ameen. Waaqayyo soomattiin fuula isaa duraa dhiifamaa itti argannu sooma dhiifamaa sooma haraaraa nu gochuun fedhaaf jaalalaa Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Arjummaa fi dhiifamni Waaqayyoo araarsummaaf kadhannaadha. Keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaa Waaqayyo hunduma keenyarraa adda hin banii sooma dhiifamaa sooma araaraa nuuf taasisuuf fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqayyo sin faana ta'u eebbifamaa nama dubbisaatti jiraatu Waaqayyo nu haa taasisu. Ameen. Nuuf haa ta'u nuuf haa raawwatamu. Sooma guddaa gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos torbee isa jalqabaa yookaan torbee tokkoffaa. Torban tokkoffaa zewerredee yookaan gadi bu'ee torban tokkoffaa kan ittiin manna amantaa keenya nu barsiistu maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko ameen. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko ameen. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkootti ni amanna ameen.
Zawarrede torbee jalqabaa sooma gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos torbee tokkoffaa yookaan zawarrede yookaan gadi bu'e kan jennu mata duree kana godhannee torbee kana maaliif akka ta'e hundumaa akka barsiisni mana amantaa keenya nu barsiisutti waliin caqasnee darbina. Ana wajjiniin tura. Waaqayyo hojjetee dubbisaa fi fanoo gochuun sooma dhiifamaa nu gochuun kan araaraa nu gochuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Mata duree zawarrede jalatti bifa barreeffamaatiin haala dubbisaatiin waliin ilaalla. Ana